Akkaataa beeksifni kamiyyuu bilbila keessan irratti akka hin mul'anne ittiin dhorkitan isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Kana yeroo injuu adiin garaagaraa jechuudha. Kun immoo beeksisoonni garaagaraadha jechuudha. Bilbila keessan irratti yeroo daataa bantanii fayyadamtan yeroo aappii biraa haaraa tokko keessa seentan beeksisa ho'i isinitti fida jechuudha. Waan isin hin barbaanne viidiyoodhaan, suuraadhaan inni sun ammoo maallaqa keessan illee isin jalaa kan fixu ta'a. Isa kana akkasuma immoo baatirii keessan illee kan fixuudha. Kan ofirraa dhowwuudhaaf beeksifni kamiyyuu akka isinitti mul'anne bilbila keessan irratti hin mul'anne seettingii amma isinitti agarsiisuun dhorkuu ni dandeessa. Gara seettingii deemuudhaan seettingii bilbila keessanii keessa seentanii ergasii boodatti connection kan jedhu keessa seentanii itti aansuudhaan more connection settingii kan jedhu kana asitti private DNS kan jedhu kana jechuudha. Inni kun asirratti off yoo jiraate barreeffama kana barreessitanii jechuudha. dns@guard.com kan jedhu kana barreessuudhaan save kan jedhu kana tuqxan. Ergasii asitti dns@guard.com jedhee isinii baasa jechuudha. Kanaaf yoo isa kana akkas gootan beeksifni kamiyyuu yeroo daataa bantanii aappii keessa seentan jechuudha. Bilbila keessan irratti wanni tokko wanni beeksisaan wal qabatu mul'atu jechuudha. Viidiyoon kun nama hedduu fayyada waan ta'eef share godhaadha. Chaanaalii keenya kanaaf haaraa yoo taatan ammoo subscribe gochuu akka hin dagatinne.